sababa ati oddeen maaliif naan ooda maaliif aadmaana godhan jedhee yoo inni ka of sirreessee deebi'u taate waggaa 5 ittiin ooduu dandeetta amrii diin keessatti yoo inni ka deebi'uu didu taate sanumaanuu dhiiftee salaam alaykum ma jettaa deebi'uu dide ka oddeeni waggaa 2 3 rabbiif jecha oddeeni deebi'uu didee misi assalaam alaykum ma jettaa amrii duniyaa keessatti yoo wal dhabdan duniyaa irratti wal dhabdan hawa irratti wal dhabdan fedhii lubbuu irratti yoo wal dhabdan bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u sun akkas tun tadiiniiti garaagarummaa qaba. Tole rabbi isin jidduu haafitu an akka nama tokkotti yoon hin danda'e obbaleeyyan xiyya isiniin dubbisaa atilleen sitti deebi'uu mala yoo rabbiin nu laaffise araara kana ni buusna isinilleen yoo isinitti deebine akka nu qabamtan abdii qabna inshallah rabbi isin jidduu haafitu shaytaana isin jidduu haabasu gaafiin itti aantu khara xumuratti achi deemu jira sheekhaan roobe deeggaraa paartii badhaadhinaati moo miseensa paartii badhaadhinaati jetti gaafiin. Bareeda ani akka nama tokkootti sabboonaadha akkuma mudawwara uffate kana sabboona nama mudawwara uffate namni sabboonaan si absaayaadha qabsoon karaa abbaa kiyyaati islaamummaa kiyya harka mirgaan qabadhee sabboonummaa kiyya oromummaa kiyya bitaan qabadhe namni gariin oromummaa bitaan qabatee islaamummaa mirgaan qabata akkasiin oromummaa namarraan mulqamtu walumaan du'a namarraan mulqamtu islaamummaa yoo daangaa cabsitee mulqatta akka namni hadiisa tokko yoo hin jiru jedhe kafaru islaamummaarraa hin bayan yoo daangaa rabbii cabsan islaamummaarraa hin bayan oromummaarraa hin bayan oromummaan namarraan mulqamtu islaamummaarraan namarraa mulqamtu islaamummaa harka mirgaatiin qabadha sabboonummaa kan oromummaa kan harka bitaatiin qabadha akkasi bilisiginnaa maalii ka jettu Dr. Abiy wanni jaalachiise dalagaa isaati mootummaa hedduu argine bara tarellee wayyaanee argitan waan inni dalage qabeenya mootiin oromoon hin dhabne ardiin oromiyaa hedduu biqilchiti qabeenya wayitisanis hin qabna qabeenya sanirraa fudhatee biyya ofiitti bareechifate gadaa mootummaa kanaa ammoo jijjiirame hedduu arge sheeyni namni gariin poolitikaa maa dubbataa sheeyni ammoo quraanuma qaraa'isaa jedha dhiphina sammuu keetiiti sheeka ganda keessatti yaadda sheeyni akka addunyaatti yaada sheeka ganda keessatti gaddeebifteeti laa namnummaan siyaasaa beekuu sheeka eessaa yadiisa keessa jira nurraa fudhatanii siyaasaa diinii keessa jira hiiraa nabii keessa jira dalagaa ammootiin abiyyi ammootiin jala deeme malee an waa'ee badhaadhinaa kana daggafuu miti yooma ta'e iyyuu osoo badhaadhii mayyuu ta'e islaamummaarraa nan baasu namni gariin yoo badhaadhina jala gortee yoo garana gorte islaamummaarraa si baasa ka paartii garana akka waan islaaman hin ta'iniitti silaa akkanaa miti ani gocha Dr. Abiyyiitu ammootiin akka isa jaaladhu na godhe beengadda jimmaan wayita dhaqu roobaa ture ummanni rooba keessa isa eega maaliif jaalala isaa qabuuf jecha osoo jaalala inni biyyaaf qabuuf jecha misooma inni argisiisaa jiruuf jecha jijjiirama inni argisiisaa jiruuf jecha Baalee qofa keessa ammoo deemee daawwataan jiru har'an ardii Oromiyaa jiituu tana mara keessa deemee daawwadhee waan qabatamaa tokko si argisiisaa jira nama ammootiin guyyaan halkan jedhuu miti guyyaan guyyama jedhu kinoo argaa kanallee argaa waan barana nu arganne jijjiirama barana nu arganne dalagaa isaatu isa jaalachiise Abiyyi dalagaa isaatiif isa jaalanne waan argamu kana rakkinni hin jiru jechaami Oromiyaa keessa hin jira rakkina san suuta sirreeffan niitii takka fuudhanii boriin deettu suutuma deetti ji'a sagalitti rakkina sanillee suutuma fooyyeeffanna waan argaa jiru kana nama hin argu jedhu maal jetta ka jasaa rabbi jaamse Dr. Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa warra ammootiin dammaqan gorsaa jiran ansheekaa roobee warra rafe gorsaa jira kaasaa jira maarree ani yoo ammootiin dalagaa isaa kanan jajjabeessin waan inni itti marxifatee gadi ba'ee wayyaanee wayyoo jedhaa biyya galchee nurra ari'ee diin hedduu nurra biyya ari waan isaa kana yoo an bira dhaabadhee misooma isaa kana bira dhaabadhee yoo hin dubbatin eenyu bira dhaabata yoo atillee irraa baqatte yoo anillee irraa baqadhe ammoo guddina biyya kiyyaa eenyutu ibsa guddina Oromiyaa tanaa eenyu ibsa yoo ani ibsin yoo ati hin ibsin kanaaf maarree irree walii haa taanu walaa jabeessinu diina hedduu qabna ofii diina walitti hin taanu keessaa waliin nyaannu tokko taanee ammootiin haa deemnu waan jedhuufi malee nama faarsee bulaati jettuumi dantaa kee abboo faarsee bulaan karaa abbaa kiyyaati qabsaayaadha goota baddaa baaleetii sheekaa roobee osoo asiin nakeette ammoo nama dantaa kiyyaan osoo ka birrii barbaadu taate mana kiraa keessa galaa dhagee gurbaa mana kiraa keessa galaa
Wallaahi wa billaahi wa tallaahi mana kiraa keessa. Istiidiyoon kiraa manni kiyya kiraa. Kiraa ammoo kilaasii lamaa irraa ammootiin hin bahee mana tiyya. Wayita ol seenan qara nama sadi bichaa ammootiin salaachifti afreessoo ala dhaabatee eeggata. Tarkaanfii sadi bichaa afreessoo ala jiraan. Sigala mana san keessa mana kutaa torba qabutti kireeffadhe daka masgiida irraa fagaadhe kiraa hagarra. Ani mana kiraa dhiisee dhufe amma Zaakirii fi haati mana kiraa keessa jira. Finfinnee an jira malee mana kiraa keessa jira. Nama duniyaan nama jijjiiratu birriif nama jijjiiratu miti luffee birrii duuka deemtu miti abboo. Sigala karaa abbaa kiyyaati madaa abbaa kiyyaatu ammootiin na jiraaf yaa'aki jijjiirama argu kan ammaa ammootiin irraa maan dubbanneedha malee abiyyi na ergateetii miti shimallis na ergateetii miti. Dalagaa kiyyatu ammootiin asillee na dhaabeen yoo kana dhaabadhullee taate. Akkuma Dr. Abiyyi ammoo dalagaa isaatiif jaalatan anallee kana jaalattuun dalagaa kiyyaan na jaalatta waan ansi argisiisu na jaalatta. Tokko eda'uu tokko lamaa siin jedhe ati sadii naan jette sidiisee sibiraa tare gatiitaa barbaadi siin jedhe. Gadaan gadaa jijjiiramaati jedhee jijjiiramatti ammootiin hin ka'eyan misoomatti ka'eyan. Erga Dr. Abiyyiin cabbate ammootiin hedduun ammoo irra hedduun na jaalate gariin ka jibbaa ammootiin Abiyyiif qabu jibbitullee homaa ammoo Abiyyi irraallee hin buuftu anarraallee hin buuftu harki harka misoomaati. Dalagatti bobbe osoo gowwaa taate malee qe'ee keetii fi waan ganda kee keessa jijjiirama jiru kana kaansi mul'isaa jiru kana qabadhu ishee ergati. Ani ammoo irra deemee aarsaa kafalee humna kiyya ammoo kennee halkanii guyyaa akkuma Dr. Abiyyi irratti anillee deemee jala deemee waan inni ammootiin dalagaa sitti argisiisaa jira. Atillee gahee kee bahi sheerii gati waan an sitti gadhiisu kana riippoostii gati waan an sitti gadhiisu kana bifa walalootiin ammoo irraa dubbadhu bifa barreeffamaatiin irraa dubbadhu. Mootummaa ammoo wanni bira nu dhaabeetiin jedhe dalagaa isaati. Nu ergateetii miti. Nu waan kana dalagaa jedheetii miti. Haadaa huwa abboo. Kana dubbiin qabatamaa. Galatoomi. Mee Sheekaan Roobee maddi galii Sheekaa Roobee maali jetti? Sheekaan darasaa barsiisamoo moo hojjetaa daldalaati moo oolmaan sheekaa maddi galii keessanii maalirraahi sheekaan namoonni garii sheekaan eefa mootummaa faarsuu eegalees mindaa nyaataa jaanii kanarraa gaabii yoo deebisuu dandeessanii deebistaa yoo bira dabarreettes bira dabarre rakkoon qabu. Maddi galii kiyyaa rabbi irraa yawwal. Waan rabbi garraa bane namni hidhu hin jiru. Waan rabbi garratti hidhe namni banu hin jiru. Maddi galii kiyyaa guddaan rabbi sababaa ta'eeyyan leelii dhaabadhee yaa rabbi na mul'iftee nan dho'isinii na dubbachiiftee na callisiisinii ol na fuutee gannan deebisinii gatii natti godhi humna natti godhi yaa rabbii kiyyaa jedhe gaachana natti godhi jedhee yaa rabbii kiyya. Malli namaa homaayyuu malakeettu caalaa hasida jalaa na baasi yaa rabbi. Rizqii illee natti kenni na bal'isii jiru duniyaa miti akiraallee kadhadhe jannatul firdoosi rasuulatu yoo kadhattan firdoosiin kadhaa jedhe waan gurguddaa kadhadhe. Wayituma duraa lafaa ka'u ani akka kiyyatti minyootiin kee Sheekaa Roobee jechuun nama qursii Dubaayitti nyaadhee iraata Ameerikaan nyaadha jedhaa ture. Rabbi fidee ammootiin ilaal dalagaa rabbi. Duraan waggaa 3 nafa akkana jedha. Ana jechuun nama Dubaayitti qursii nyaatee Ameerikaatti ammoo nyaachuu barbaade jedhe. Minyootii gurguddaa tamanyaa ani xayyaaraan deemuu barbaada. Warruu teennaa isiniin jedhaa ture. Maaliree siin jecha asirra siin jedhu kana galgala leelii itti ol ka'ee salaata 5 keessa sujuuda keessatti rabbiin gaafadha. Rabbitu oofaa jira dalagaa rabbi oofu keessan seeninaa jechuu barbaade akkasumas irraa gabaabsa. Rabbi oofaa jiraan gartuu osoo beete narraa dhaabatta. Osoo beete dalagaa ofii oofaa an jiruumi dalagaa rabbi oofaa jira. Waan rabbi oofu keessa seente dalagaa rabbi ittiin seeniniin asumaanuu sii gorsa. Thank you. Galatoomii egaa daawwattoota keenya warreen hanga ammaa nu daawwachaa jirtan gaafii fi deebiin sheekaa waliin goone gara xumuratti achi deemnee jirra. Mee osoo hin xumurin dura sheekaan sheekota yookiin ulamaa'ota Oromoo keessaa namoota hayyuu yookiin beeytoota yookiin akkaan ilmii qaban jettee dinqisiifattu hanga 5 yoo dandeesses 5 olii maqaa isaanii nu yaamuu ni dandeessaa? Akka shabaabummaa dirra kiyyaatti jirammoo akka nama ammootiin umriin naa oliitti warra jiran jettamoo warra ilmii lafarratti beekaman jirtamoo warra ilmiidhaan sooshaal miidiyaa irratti beekaman baanta. Hunda sooshaal miidiyaa irras haa jiraatanii lafa haa jiraatanii warra dardara haa ta'anii nama guddaa haa ta'anii warra ati namni kun ilmii qabaa
nama jabaa nama dinqisiifattuu fi akkasumas nama jabaa jettee itti amantu namootaan san hin baane. Ani dursa diinii walitti qabnaa diiniin gandummaan qabu. Sheeni ka gandaa qofaa miti ka addunyaati akkasitti beekama. Tokko namni Rabbiif jecha jaaladhu Baalee Roobee irraa Sheek Gazaalii Xaahaa Aalima Bahra Rabbiin akka Afrikaa akka addunyaatti nuu kenna. Lama Sheek Iliyaas Harargee huwa nahwiyyun wa sarfiyyun abo sagalillee tasne jedha Sheek Iliyaas Harargee Rabbiif jecha si jaaladhe jedhee Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii itti qaree Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii qara'anii naa deebisan isaan illee darsoo malsi. Sigala mo singalo tabo. وما يلي المدافع ياتي كلامه أنو في الإعراب إذا ما هو زبا أجي هو يعني بركنا يعني هو للفيل توكيدهم بدون إنيوما كانوا يزمن وكسدنوا أجي هو جيلي أسيرك للفيل توكيدهم بدون إنيوما كانوا يزمن وكسدنوا أجي هو كنا يعني برابو سكالي إنساني سنتو دسنجي بارا أكتبه كنا إلبي كبول nama ilmii qabu maali? Miizaanumaa diisaa irra sakaa mantiqa irraa, balaaga irraa, fanni ammoo nahwii irraa, sarfii irraa, usula fiqii irraa, qaayida irraa, aqiida irraa akkamii jechuu miizaanumaa diisaa irra sakaa akkatti dubbatu. Iliyaas Harargee Rabbumaaf jecha jaaladhe aboo ilmi isaan qabantu na jaalachiise. Sheek Gazaalii Xaahaa ganama masgiida Hamzaatti tafsiira qaraasisanii. Bahara ammoo addunyaa kanaati akkaataa isaan itti qaraasisanii. Fanni mararraa tuqantu ammootiin natti aybutu nama ilmii qabu namuu ilmii qabutu nama ilmii qabu namuu ilmii qabutu lama jedhe shabaaba keessa namni nan dinqisiifadhu ilmii isaa irraa asirratti ilmii isaa yoo inni himellee ani itti quufu Ibnu Taymiyyaa nama jedhama. Ibnu Taymiyyaa sarchi gataa tiktookii Ibnu Taymiyyaa وشيء أول قاسم نما جدامو شيء أول قاسم كا وني برسيسو أمانتا برسيسو إسافي شيء أول قاسمي كأمانتا برسيس نتوقع جير ما كمو مدينة جير شيء أول لمانو علمي بريد أررجي كيسا إنه شيء كغنم شيء أنواري هذا هو رجال أبو إيرا ربي إذا كانت في رابو أررجي كيسا ملء إنه جيرا حكيمي إير ربي مؤازين نوتامر بيجي إلى تيجي ترى مؤازين نجيب إذا إيه أمارا يعني اللي ilmiin qabdi na keessaa dubbatte aadaa huwa kanniini naa qabdi bakka. Tole, thank you. Galatoomii. Tole, Sheekha gaafii fi deebiin waliin goone kana fakkaataa osoo hin xumuriin dura dhumarratti waan jechuu qabdu yookiin dhaammachuu barbaaddu dhaammadhuuti inshaallah sagantaa biraatiin walitti deebina. Maal jechuu barbaadda amma carraan keetii dubbadhu. Wanni nan jechuudha barbaadu ani ilma namaati. Ilmi namaatu gongoraa. Harri duniyaa bu'aa kiraa. Namni nama fuuldura jiru rakkata. Guyyaa qiyaamaa followersa lama osoo qabaachuu baadhee jettee na daamta. Nama followersa lama osoo qabaachuu baadhee jette. Baay'ina followersaatiin jannatan seenan. Followersi sin dhaadinii followersaan ammootiin ufin dhaabinii dalagaan ta'e ammootiin tajannata keessa si dhaabdu si haa gootu dalagaa kee asriin narraa qeebalamee zuuriin narraa qeebalame jedhee yaadde. Viidiyoon kulliin narratti waraabamu yoo gartu anna mana faarsuun jaaladhu nama nageeku jaaladha waa lamarraa qullaan ta'uu siin jedhe. Dursa bifa nasiyaatiin namni namaa hima. Namni kun nama akkamii wayitarra waraabu takiyyaa nama diinii qabu nama diinii hin qabne. Hattan bar wayita darasaa fudhattan darasaa xiqqooyyuu ustaada seenaa jedhaniini ka haati manaa ijoolleen kararraa tumtibes jedhanii wayita biyyaa ustaada jettaniin maaliif kabajaa diiniiti diinii baateetiin nama asirra jiru tokko bama fedhe haa ta'u xiqqaa guddaa kabaja diiniif saniif dhabi qaala rasuulullaahi jedha fuula isaallee jibbitu fuula isaallee jibbitu qaala allaahu azza wa jalla jedha jechuma inni jedhu saniif dhabi jechuma inni jedhu saniif kana waan ta'eef an akka nama tokkootti hin dogongori jechuu miti
bakka itti gongoretti sooshaal miidiyaadha. Illeensa miira keessa seenee namni guutamee waa jechuu danda'a. Arrabni xiyya takka faa jibbaaf namaan hin jedhu. Miira keessa seenee ta'e luttu cittoo faa namaan jedhu. Awwa arrabni sun ammallee tasuma na jettan akka arrabaattuu laaluun cittoo luttu faa siin jedhu. Sanillee ammootiniin bifa biraatti na fudhattee akka biraatti na laaltee waan hin taane osoo ittiin kaayin keessa na gaafadhu maaliif jettan eenyuuf jettan jedhu. Namni gariin jecha kiyya kana namni rabbiin ol bute hin bute waan hin beeku jechuun takkitti asii dubbadhu fi irratti argita dafee beeqa takka. Hikmaadha rabbitu godhe kana rabbiin irraa tursiisu jecha an dubbadhu eenyuuf dubbadhe jedhii ilaali. Takkaa Hasan jedhee nama arrabsee hin beeku. Kadiir Shamaan jennee jechaan dubbadhu suuraa namaa irratti hiita. Bifa siyaasaallee haa ta'u siyaasamaa haa ta'u waan takkaa siyaasaa keessattuu kallattiidhaan nama ebalu maqaa dha'ee ebalu cittoo ebalu maali hin jenne wallaahi mobila viidiyoo kiyya keessa isintuu suuraa irratti hidhe maarree nama gariilleen kakaaftanii waan an nama san arrabsu fakkaata nama sanitti ebaluun arrabsite ebaluun arrabsitaayyuu giita keeteeyyuu jedhanii narra waraaban ani niyya makanaayyuu hin qabu wallaahi mobila rabbii ajjiina dhaaf eeggakadhe niyya makanaayyuu hin qabu waan argamurraa immoo ispaaltii irraan dubbadhaa yoo nama fa'a ispaaltii kana cittoo waan argitu kan argitu jetta qaata suuraa irratti deebisa. Namni hedduun akkanatti wal dhabe namni hedduun nama nagayaa waan hin jirre ammoo jedhee namni hedduun nama duraan tola irratti oolu irraa kute. Idaa inni kana ammoo arrabsaayyuu jedhee maqaa isaatiin afaanii baasee dubbadhee amma qaba. Akkamaadha osoo afaanii baasee maqaa nama saniitu dha'u taate na seeratta sila. Na gorfatta sila maaliif xiqqoo diiniin si dura jira waan ta'eef gita keetii miti waan ta'eef namni diinii fi namni kun tokkoo miti waan ta'eef takkaa nama keessaan na gorse nama tokko malee argee hin beeku nama tokko eenyuu Jarmanii jiru kan Umarul Faaruqi marraa sadii keessaan waan akkanaa yoo argu narraa hubata maali sheekaroo isiniin jaal maali waan akkasii Umarul Faaruqi jazaa isaa jannata rabbi haa godhu. Keessaan dhufte maal ani kinoo tiktook ilaalillee lakkoofsa kiyyallee hin qabaatin achiin maanatti hin barreessin haadaa huwa eeggadha anumaafillee osoo hin ta'in namni gariin akkuma jiruun duniyaa jirtu akiraan jirti wal biraa godaan yookaan dhukkubsa jiruunuu gargar bayan nama isa zollomte ammoo guyyaa qiyaamaa rabbisii dhaaba keellaa bira dabuu hin dandeettu har'uma gaafa inni jiru rabbi irra jirra qilleensa wanni kun sooshaal miidiyaan olii gadi mummuranam marqa tokko marqitee jaarsatti kennuuf jaartii